Artiist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinneetti konkolaataa isaa keessatti ajjeefame. Namoonni 4 ajjechaa isaan shakkamanii to'annoo jala oolan himannaan irratti baname baatilee 9 ol darbaniif dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa jira. Himatamtoota 4 keessaa himatamtuu 4ffaa kan taate Laamroot Kamaal bilisaan akka gadhiifamtu manni murtii ajajeera. Himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyoo kallattiin ajjechaa Hacaaluu keessaa harka qabaachuu ragaan agarsiisu hin jiru ka jedhe manni murtii yakka argee poolisiif gabaasuu dhabuun akka himatamu kanas wabiin bahee dhimma isaa alaa akka hordofu murteesseera. Himatamaa tokkoffaa Xilaahun Yaamii itti yaade yakkicha raawwachuu himatamaa lammaffaa Kabbada Gammachuu ammoo rukunnee haasaamnu jechuun himatamaa tokkoffaa tumsuusaa ragaa gahaan argameera jedhe manni murtii. Maatiin Hacaaluu Hundeessaa callisa isaanii baatii 9 olii cabsuun dhimma qorannaa yakkaa fi adeemsa mana murtii irratti yaada qaban dubbataniiru. Obboleessi Quxisuu Hacaaluu Sisaay Hundeessaa addatti BBC waliin gaaffiif deebii godheera. Baay'ee galatoomii jalqaba mee adeemsi mana murtii dhimma ajjechaa Hacaaluu laallatu amma ji'a 9 gara ji'a 10 akka itti deemaa jiru quba qabnaa. Gabaabumatti adeemsa amma yoonaa ture maayinni maatiin akkamitti hordofaa ture waan jedhu natti. Hayyee galatoomi. Egaa erga gaafa inni wareegameeti kaasee waa dubbachuudhaaf maatiin of qusatee ture. Maatiin ka'umsi inni waa dubbachuudhaaf of qusatee jiru akkuma beekamu biyya kanatti namni tokko gaafa wareegama isaa sana jastisii fiduu fi barbaachuurraan kan hafe ittiin daldala siyaasaa hojjechuudhaaf qaamni socho'utu baay'ata. Qabatni keenya inni guddaan callisuu keenyaaf qaamni kamuu ajjechaa isaatiin wal qabatee daldala siyaasaatiif akka itti fayyadamuu hin dandeenyeef callisnee jirra. Jalqabumarraa garuu qabiyyeen nuti qabnuu fi ilaalchi nuti qabnu dhimmi isaa qaama sadaffaa qaama qulqulluu ta'e qaama sadaffaa qaama dhimma kana keessaa quba harka hin qabaanne akka nuuf laallamu fedhii akkasiidha qabna. Haa ta'uyyuu malee qaamni biyya bulchuu abbaa alangootaaf jalatti qabuun heddasii miidiyaa irratti babba'ee warreen yakka kana raawwatan harkatti galfanneerraa yakki kun qaama eebeluu jedhamuun raawwatame akkasii maaloo jedhanii akkuma sila yaadatamu yeroo sanatti guyyaatti 2-3 ibsa laachaa turanii kuni wannuma barameedha. Ho'a siyaasaa fi tapha siyaasaati kuni maatiin kana sirriitti hubatee beekaa garuu maaf callisee yoo ta'e ammas irra deebi'ee kan sitti himuu danda'u tapha siyaasaatiif itti fayyadamuu qaamni kamuu akka hin dandeenye jala murree waan nuti amanneefi. Kan biraa ji'a 9 kana keessatti akkam ture yoo naan jette jalqabumarraa naannoo amma mana murtii olaanaa Lidataa kanatti darbuu isaaniitiin dura bakka Araadaa Maddab Chiloot naannoo Piyaasaa Giyoorgis jedhamu sanatti jecha isaanii harkaa fudhachaa fi dhiyeessaa turanii. Yeroo isaan illee achitti dhiyeessan nuti Amboo turre boo'icharraa siin kaane waan ta'eef Amboorraa deddeebi'eetiin naannoo Piyaasaa Araadaa Maddab Chiloot jedhamu sana dhaqaa ture. Achillee gaafa damnu ganamaan sa'aatii 11 manaa baheen naannoo sa'aatii 1tti Finfinnee gaheetiin bakka jedhame sana dhaabadhaa. Gaafa naan achi qaqqabu waan akka isaan hin dhiyaannee waan akkasii waan daa'imni waggaa 2-3 hin hubanne waan ishiin fudhataman kennineef kana nurratti raawwachuudhaaf yaadu galchanii addachi jalqabame fa'ii addachiin jalqabamnee isaanis hin dhufne nun jedhu dirqamumaan dirqisiifnee addacha gallee carraan ittiin hordofuu dandeenye illee hin jijjira. Waa hedduudha kan dubbachuu danda'amu ji'a 9 kana keessatti wanni maqaa isaatiin deemaa jiru wanna hedduu yoo ta'e illee ammaaf waa'eedhuma qabiyyee mana murtii kanaa haasa'uudha barbaada jechuudha. Hayyee tole. Itti deebina waan qabiyyee mana murtii haasofna amma tokko kan naaf kaaftee dhimma kana qaamni sadaffaa qaamni walaba ta'e akka ilaalu maatiin hin barbaada. Kanaan jette kana qaamni mootummaa itti dhiyeessitan jira qaamni mootummaa itti himtan jira. Qaamni mootummaa kana itti himnu miti fakkeenyaaf guyyaa ajjechaa sanaan mana hidhaan ture. Halkan sana mana hidhaana bulchanii edda ajjechaa isaa dhaga'ee bakka Labuustar jedhamuuti gara reeffa qorannaa hospitaala Phaawulositti gaafa geessan ani makiinaa kiyyaattiin fayyadamu kaafadhee gaafa Phaawulositti imalaa jiru naannoo Meeksikoo addabaabayitti qabanii to'annaa jala ooltee ta'edhanii bakkee mucayyoon shinfaana qabamtee hidhaa jirtu sana Maakalaawii lafa jedhamutti achitti bulee ganama sa'aatii 12 na baasanii eddasii garuu gaaffii malee na gadhiisanii eddasii akkamitti dhageessee akkam ture maaloodha jedhanii jechalleen harkaan fuune bira darbanii haadha warraasaa anatu dura dhagahee dhaqee laalee manatti ol deebi'ee ishee fidee bakka inni boqotee jiru
hospitaala Labuu Star jedhamutti geessee ishee garuu 4-3 ta'aniitu gaaffiidhaan jarjarsanii qabanii ishee gaafachaa turanii. Anaan qaamni na gaafates hin jiru. Anaan qabanii hidhuu malee qaamni anaan isa dhageesse akkam ture maaloodha jedhee na gaafate hin jiru. Sana booda tasgabbiitti deebi'uudhaaf erga yaale namallee mariisiseera. Abokaatoo mataa keenya dhaabbanneetu falmachuu barbaadna. Abbaan alangaa mootummaadhaan nu dhaabatu nuuf barbaachisaa miti. Firri isaa homtuu hin jiru biyya kana keessatti. Inni dhugaa isaatiif wareegame malee dhaabaaf miti kan wareegame. Dhaaba siyaasaa tokkoof miti. Isaafis dhaabni mormuutis taate qaamni inni mootummaadha ofiin jedhu kunis fira miti. Ejjennoon akka maatiitti jiru kana. Ejjennoon maatii kanaa fi kana qofa. Qaamni inni mormituudha. Uummata Oromoo fan hojjedha jedhus qaamni mootummaa keessaa mootummaadha jedhee of waamu kunis isaaf fira miti. Kanammoo evidensi tokkoon maqaa namaa dha'uun yoo barbaachise maqaa namaa dha'ee siif himuu danda'a. Kana dura olola otoo inni lubbuun jiru irratti deemamaa ture. Eenyu akka irratti bobbaasaa ture. Kun kanaan osoo jiru gaaffii keetti gaafan deebi'u yaaltanittuu gaafachuuf yaaltanittu siin jennaan nama seera beeku mariisiseera nama looyerii ta'e. Looyerii gaafan siin jedhu nama ogummaa seeraa waggaa 5 baratee yuunivarsiitiidhaa bahee qofa osoo hin taane specialized nama godhe nama addunyaa kamirrattullee deemee hojjechuu danda'u mariisiseeraan. Waan kana akkamii jedhee gaaffii mariisisu waan yaadamneedha. Ittan deemanan laala yoo danda'ame anumatu qabata garuu waan hin danda'amneedha jedhee namni sun nutti meera. Akka evidensiitti immoo kan inni ibsuu danda'u namoota ajjechaa sana jalqabuma sanarraa qabanii qorachaa turanillee irraa kaafamee namoota haaraatti miishiniin kun kan kenname. Akka qorannoo yakkaa kana qabatan inkaan qaama nu filannee qaamni kun nuuf haa qabatu jechuu dhiisiiti. Qaamuma durayyuu ajjechaa kana dhaga'ee dhaqee bakka sanatti qorannoo taasisaa ture kanarraayyuu miishiniin kun fudhatamee qaama biraatu miishinii kana gaggeessaa ture. Kana maaf jetta yoo naan jette uummanni siviilii ta'ee akkasitti waa'ee isaa miidiyaadhaan dhaga'u kunillee gaafa ishiin bilisa jedhamtee baatu kana dhaga'e malee mucayyoon kan bilisa jedhamtee inni ajjeefamee bariitu isaatti. Akkami yoo naan jette abbaan alangaanni obbo Fiqaaduu Tsaggaa namni jedhamu bariitu isaa ibsa kenneeraan YouTube irratti ilaalee yeroo sanaan gaddarran jira waan ta'eef ilaalee ልጅቷን መክሰስ ብዙም አዋጭ አይደለም እሷ የምታውቀውን ነገራን አለ jedhanii bilisa ishii baasaniiru bariitu isaatti. Anaaf mucayyoon kan bilisa baate gaafsana. Kanaaf gaafsanarraallee kaafnee nuti fedhii qaama biyya bulchuun akka dhaddachisaa ilaalamu akka wanti isaa ilaalamu maatiin guutuun fedhii akkasii hin qabu. Warra dhimma kan harkaa qaba wajjin maatiin hariiroo akkamii qabu? Sin dubbisuu adeemsa waan qormaata irra gahan sinitti himuu maa inni hariiroon sin gidduu jiru? Achumaan immoo fedhii keessan kana quba qabu akka qaama walabaan akka ilaalamu quba qabu warri garee abbaa alangaa. Asirratti yeroo jalqabaatiif gaafa dhimmichi araadaa ምድብ ችሎት irraa ka'ee ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት bakka jedhamu sanatti gaafa darbu daddacha isa jalqabaa irratti abbaa alangaa dhimma kana qabatee deemu isa dubbisuudhaaf biiroo isaatti galeen ture haadha warraa isaallee qabadhe akkaataa seeraa ani looyerii miti afaan seeraati waan inni haasa'u jiraachuu maluu danda'a an abbaa seeraa miti garuu dhugaan immoo tokkitti dhuma dhugaan abbaa seeraa kan biraa dhugaan nama professional biraa keessa jiru kan biraa ta'uu hin danda'u dhugaan dhugaadhuma akkaataa ajjechaa sana gaafa nu ibsuu fi dhugaan nuti beeknu dhugaan ani gaafa ajjechaa sana arge waan wal fakkaataa tokko hin qabu. Akkaataa ajjechaa gaafa nu ibsu waan akka dookumentarii fi piikcharii nutti himechuudha. Gaafa nutti immoo baay'eedhuma yeroo kennee fi dhaggeeffadhe naannoo daqiiqaa 20 oliin kennee fi isa dhaggeeffadhe sana keessaa wanni fudhachuu ati dandeessu tokkittiin hin jiru. Jalqabumarraa kaafamee akkuma sila sitti hime abbaan alangaa suni isaan maksas waagaa yeloon gaafa jedhee dubbate irraa kaasee I think July 1 or 2 2020 jechuudha. Ibsa namichi sun kennirraan kaasee deemee mucayyoodhuma kana bilisa baasuudhaaf hojii hojjetamaa turedha. Kanaaf isa gaafa naasofsiisu diraamaa daa'imti waggaa 5 illee hamanuu hin dandeenye nutti himee nu amansiisuu gaafa yaalu fedhii keenyatti agarsiifneerra. Totaalii fedhii keenyatti agarsiifneerra hin beeku. Normaalii hin beeku akka justice biyya kanaatti nuti amanaa hin jirre keezii keenyallee akka isaan qabachuu hin barbaanne hin beeku sirriidhumatti beeku. Garuu qaamni oliyyannoon akkasitti dhiyaatus akkaataa adeemsa hojii biyya kanaatiin hin jiru. Ani sammayoonaan arganne akkan siin jedhe nama looyerii ta'ee professionaalii looyer nama ta'ee mariisiseera. Gaafa mariisisu akkuma siin jedhe nama sadaffaa galchinee qabsiisu miti yakka qorannaa yakkaallee
namoota isaan barbaadanitti akka kennan. For example ani waa'ee bilbila isaa gaafadheera. Bilbila lama fayyadama. Bilbilli isaa inni daataa guutuu harkaa qabu ni sirriitti namoota faana wal qunnamu fudhatamee isaan harka jira. Moobaayiliin immoo noormaalii akka riizarviitti fayyadamu makiinaadhuma keessatti ture. Makiinaa isaa keessaa birrii 480tu jira moobaayilii sana wajjin. Meeshaan jira. Namni parpazilii yoo ta'e malee bilbila sana qofa fuudhee mi'oota amma kanaa keessatti dhiisee hin deemu. Gaafa egzibiitii irraa nu kennan qarshii 480 kaashiidhuma. Cheekillee miti kaashii nutti deebisan. Bilbila isaa tokko plus shugguxii meeshaa maap jedhamuu fi moobaayilii isa daataa ofirraa qabu sana namoota faana hedduu qunnamaa ture. Isa qofaatu nuun deebifamne. Bilbilli isaa fudhatamuun isaa innis ergama biraa qaba. Kanaaf qaamni nuti akka qaama sadaffaa ta'e nuuf ilaalamu gaafachuu dandeenyu hin jiru. Karaan isaa cufaadha. Karaa isaa garuu ammas itti yaadaadhuma jirra. Karaan isaa immoo maalidha gaafa jennee yaadnu callisuu ji'a 9 booda dirqama miidiyaatti baanee dubbachuun dirqama waan ta'eef. Kana gaafa goonu garuu qaama kamuu akka siyaasaaf itti fayyadamu eeyyamuudhaaf miti. Fedhii akkasiis hin qabnu inni dhugaa isaatiif wareegame malee qaama siyaasaa kamiifuu miti. Haa ta'u amma gaafa naaf kaastu haqan arganna jettanii akkasiin yaannee waan akkana kanaa naa tuttuqxe. Maaliif kan haalatti amma mana murtii deemaa jiru irraa haqi Hacaaluu hin argamu jettanii kan abdii kutattaniif? Kuni gaaffii baay'ee bareedaadha beektaa. Akkuma sitti misan Julaayituu gaafuma sana bariitu isaati namoota akkas jedhaman ergama akkasirraa fudhatan qaama akkasii qaama maaloo jedhanii maqaadhaanii waanuma qopheessanii wanni ta'an himatanii mucayyoo kana himachuun badaan hin barbaachisu ishee waan na beektu nutti himteetti jedhanii gaafuma ishii bilisa baasan qaama aniifati dhiisi waa'ee Hacaaluu jechuun public figure inni jechuun kan uummataati. Aniifati konkolaataa tokko keessatti taane namni rasaasaan ana rukutee deemee ati konkolaataa sana keessatti ana wajjin reeffa kiyya wajjin qabamte ko akka tasaatti akkasitti ragaan si hin ba'amu. Nama public figure ta'e tokko dhiisi. Namuma idilee tokko wajjin teessee namni sun miidhama tokko irra gahee ati nagaa taate namni nama ajjeesuuf dhufe koo ragaa ofitti gatee hin deemu. Kun jechuun faana gatee deeme. Faana jechuun immoo mucayyoo kana qaamni dhufee isatti dhukaase akkuma jedhan dhuka'eeratti dhuka'ee ajjeefame yoo ta'e qaamni dhufee ishii dhiisee deemu hin jiru. Akka jalqabaatti kaniin ati jala muree sitti himu bakki inni itti argame san bakki itti ajjeefame miti. Bakka biraatti ajjeefame ishii bilisa baasuudhaafis carraaqameera. Akkaatuma carraaqameen bilisa baasaniiru. Nuti kan abdii kutannee bariitu isaatti gaafa namichi sun ibsa kennu. Isaan maksas ብዙ አዋጭ አይደለም gaafa jedhee ብዙም አስፈላጊ አይደለም. Kana jechuun ishiin bilisa jechuudha. Afaanuma baasee isaan hጻናት amma nuti waan na eegnu hin qabnu sii galee. Ittaansee akkaataan qabiyyees mana murtii itti deemaa ture yeroo sanatti daddafanii ibsa irratti kennanii erga uummata burjaajessan booda namoota qabamanii yakkaan gaafatamu qabamaniiru jedhame namoota 4 daayireektarii ajjechaa kana faana namoota hidhata qabneerraa jedhan namoota kana erga qabdee akkuma seeraattuu nama professional ta'ee hojii kanarratti abbaa seerummaatiin kan hojjetu tokkotu mariisifti namni yakkaan qabamee ofishaal beekame maal hojii dhaddachi kan ji'a 2 dabarsee beellama. Gaafa dubbii kana harkisuu barbaadan jalqaba ji'a 2tti beellama qaban. Achiin taansanii daganaa walgahii gallee maaloo gallee. Akkaataa adeemsi hedduutu jira. Adeemsa walxaxaa hedduu argine. Mana murtii gaafa deddeebinu maatiidhaan ala qaamni mana murtii dhufe illee dhaddacha kana hordofuudhaaf yaalee hin jiru. Kuni akka seenaatti numa taa'anii rakkoon qabu. Walumaa galatti nuti kan abdii kutachaa deemne adeemsi isaa diraamaadha. Diraamaa hedduu fokkisiisaa, diraamaa hedduu nama dadhabaatiin barreeffame, diraamaallee hedduu namoota dadhaboodhaan aakta godhamu. Nu miti, nu warra miidhamaa miti. Qaamni ala taa'ee kana laalullee ayi jedhee kun waan hin fakkaanne jedhee wanna tuffatuu danda'u. Diraamaa akkasiitu hojjetamaa ture. Kan nuti callisnee ajandaadhuma ta'uu jibbineetu. Amma ka dubartii shakkamtee gadhiifamte sanarraa ka'ee akkanatti maa jirtutti wanti maatiin hubatuu fi akkitti immoo gareen dhimma kana harkaa qabu wanti inni himaa ture naareetiiviin lamaan waan adda adda natti fakkaata. Amma isin ishiin gadhiifamuurraas mormii qabdu isaan immoo bilisa jedhanii gadhiisaniiru. Mee waan gareen warri himatan jedhanii fi waan maatiin hubatu kana gidduu garaagarummaa jiru waan wanti dabaltee natti himtee yoo jiraatte. Ilaa amma isaan akkaataan isaan itti deemaa jiran inkwaan intala gaafuma sitti meera
jalqabuma gadhiisanii mucayyoon akkuma fake news jedhamee akka gabaafamuudhaaf mana sirreessaa turtee maaloo jedhama malee mucayyoon bilisa baate. Gaafuman sila siin jedhe sana. Ijoollee himatamaa lammaffaa sadaffaa bilisa akka ba'an hin beekama. Waan hunduma xaxanii amma diraamaan kun hin dhaabate yaada. Maaliif dhaabata? Gurbaasa tokko mirga wabii maallaqa 10,000 gadhiisaniiru. Ijoollee lama santu hafee gurbaasa lammaffaa sanas badaa waan irratti wanni ta'an hin qabani. Dubbii walumaa galatti geessanii gurbaasa himatamaa tokkoffaa jedhanii dhiyeessan kanarratti waan hunda xaxanii isumarratti diraamaa sana goolabuudha. Adeemsi isaan itti deemaa jiru. Maatiin immoo akkasittis yaaduu hin danda'u maatiin. Maatiin jaalatamees jibbamees dubbiin kan jiru mucayyoo kana bira. Akka ishiin hin gaafatamne diraamaa hedduutu fabrikeet godhameera. Maqaballeessii hedduutu fabrikeet godhameera. Akka yaadameetti deemuuf hin dandeenye. Isallee waa hedduu dhimma miidiyaaf hin tollellee yoo dirqama ta'e inuma miidiyaatti haasofnaa fabrikeet godhameera. Moraala nama ta'uurraan kan gadi bu'e waan dhalli namaa namaaf hin yaadne yaada akkasiillee fabrikeet godhanii sammuu namaa xaxuudhaaf dhugaa namaa awwaaluudhaaf diraamaa gadhee oomishaniiru. Waan fe'aa oomishanii waan fe'es fabrikeet haa godhamu. Maatiin har'as borus gara fuulduraattis dhugaansaa kan jiru intala kana biraa akka ta'e jala mureetu hubata. Ishee gadhiisanii jastiisiin nuuf kennan hin jiru jechuudha. Gaafa haasofnu keessa wantoota tokko kakaasteetta garuu yaadni maatii haqi Hacaaluu akka kanaan argama kanatu ta'uu qaba jedhee wanti maatiin yaadu maali? Walumaa galatti maatiin kan barbaadu qaamni kamuu jastiisii isaaf gaafatamaa jiru kana keessatti xaba siyaasaa akka baasu jalqaba irratti xaba siyaasaa keessaa isa baasee dhugaasaa qofa barbaachuudhaaf hundumtu akka hojjetu. Inni jalqabaa garuu manni murtii seeraan kabachiisa jedhee of ijaaree lafa taa'ee jiru xaba kana keessaa harkasaa akka nuuf baafatu. Maatiin kan gaafatu kana qofa. Harkasaa kana keessaa nuuf haa baafatu galatoomaa jennaan. Dhimma isaa amma yoonaa hordofanii qabanii warreen abbaa langaa jedhamanis dhimma isaa qabanii amma yoonaa hordofanii waan kanaan nuuf ga'an galatoomaa jennaan. Garuu xaba siyaasaa kana akka dhaaban keessaa akka ba'an kabajaan isaan gaafanna akka furmaataatti kan maatiin barbaadu qaamni sadaffaa galee haa qabatu dhimma isaa kana. Dhimma itti oliyyannu waan dhabneef dhimma yaada kanatti dhiyeessinu waan dhabneef callisnee jirra. Garuu manni murtii kun ergaa maatii kanaa yoo dhagaye xaba kana keessaa akka nuuf ba'u. Manni murtii jechuun mana murtii haqaa fi dhiiga namootaaf waan jastiis jedhamu kana fiduu danda'uudhaaf hundaa'ee orgaanaayizd ta'ee dhaabbataa jirudha. Haqarratti hojjanna jedhaniitu gaafa wanni ta'an gaafa wanni ta'an kakatanii itti seenu garuu dhama'ii isaanii isaan mayoonaatiif galatoomaa jedha maatiin. Kana booda garuu akka harka isaanii keessaa baafatan kabajaan isaan gaafanna. Kun akkamitti danda'ama Siisaay? Manni murtii qaama walabaati jedhamee dhimmicha ilaalaa yoo amma manni murtii keessaa haa ba'u yoo jettanii qaamni walabaa sin dhimmicha nuuf haa qoratullee jettan eessatti dhiyeessa dhimma kana? By the way, akkasuma lafaa ka'ee miti kan inni akkasiin jechaa jiru. For example, dhaddacha seennee nuti ji'a 9 kana gaafa dhaddacha isaa hordofnu dhaddacha seennee daqiiqaa 2 turu. Immediately jalqaba dhaddachi. Gaafa mucayyoo bilisa gadhiisan fakkeenyaaf sii kaasa. Taateewwan hedduutu ta'aa ture mana murtiitti. Gaafa mucayyoo bilisa gadhiisuudhaaf dhaddacha ta'an sa'aatii 2 walakkaadhaan kan mana murtii keessa seenne sa'aatii 5 walakkaadhaan dhaddacha irra argaman abbaan seerota. Maaliif jennee gaafa gaafannu ይቅርታ እየተማከርን ነበር ዛሬ መጨረሻ ውሳኔ ስለሆነ ነው እንጀራን kana jechuun ergaa fi ajaja eeggachaa turan akka kiyya akka hubannoo kootti. Maaliif beellama ji'a 2 booda dhufani mariin ji'a 2 intaaneeti ji'a 2 muluu mari'attee kan waan irratti waliin gallee fi sa'aatii 3 keessatti mari'attee waliin galteetu murtoo dabarsita. Kun ajajaa waan na dhufeedha. Akka nuti hubanneetti sitti himaa jira. Wanna nama amansiisu miti. Wanni deemaa jiru mana murtii keessatti. Mana murtiitti koo gallee otoo maatiin galee dhaddacha hordofuudhaaf eegaa jiru teessoon guuteera teessoon hin jiru jedhanii maatii adda qoodanii nama barbaadan galchanii nama barbaadan alatti hambisuudhaaf yaallamuun irra hin jira. Wanna akkasiillee nu qunnamaa ture. Si galee wanna hedduutu godhame. Akka namni dhugaasaa gaafachuu dhiisuu akka duuba deebi'u akka namni sodaatu waan hedduutu godhamaa ture. Kana himachuun boo'ichuma baay'isuudha. Kun hin ta'u akka
amma na gaafatte sanatti furmaanni yaadni furmaataa maalidha? Manni murtii kun otoo harka keessaa baafate kan naan jette na gaafatte namni otoo waan nati beektu kana otoo ijji kee ilaaluu namni diraamaa sirratti hojjechuu mannaa dhiifamee raafeera. Otoo jedhame sii wayya. Ka'umsa hedduun qaba harka keessaa baafatu manni murtiin kun kanan siin jedhu bilisa miti. Bilisa miti maaliif siin jedha wantoota mana murtii keessatti agartuu kasaan bilisaan taane argita. Tokkoon gadhiisanii kurbichuma isa jedhan sanarratti hiistirii uuman kana xumuranii cufuu barbaadu. Yaadni isaa akkasidha. Manni murtii waan akkasii keessaa harka isaa baafatu gaafan siin jedhu tootaalii dhimma isaa gatee haa bahuu dhimma isaa keessaa haa bahuu jechuu osoo hin taane dhimma xaba siyaasaa kana keessaa harka isaa baafatu walaba ta'ee haa socho'u uumamumaan manni murtii gaafa jedhamu qaama walaba ta'ee hundaa'edha. Akka beekamutti piroofeeshinaalaan qofa qaama socho'uudha. Dhugaa irratti hundaa'ee nama dhugaan isaa dabe dhugaa sirreessuudha. Kanaaf dhimmi isaa qaama walaba ta'een qoratamee hundumtu yakki tokkoon isaa qoratamee qaama sadaffaatiin erga dhimmi kun qoratamee akka haaraatti waan hundi gadi fageenyaan shakkamtoonni isa faan tuqaa qabatan illee akka haaraatti bakka jiran lafa jiranii qabamanii qaamota dhimmi kun ilaallatu hunda sakatta'ee qaamni sadaffaan kun qoratee dhimma kana mana murtii walaba jedhamee dhaddachi qobaatti qabamee fi akka dhimmi isaa ilaalamuufi malee manni murtii gonkumaa bahus hin jedhamu garuu xaba siyaasaa keessaa harka isaa haa baafatu. Warroota yakka kana qoranni irra jedhanii karaa isaan ajajanii fi karaa isaan ergaatti kennan kana murteetti kennee dabarsuu qofa hin ta'in hojiin isaa akkasiin dhugaan hin bahu isas balleessanii dhugaa isaas balleessuun hin danda'amu. Hin ta'u bakka maaf hin ta'u yoo ta'e mucaan Hacaaluudha. Hin ta'u dogongoreera qaamni kana raawwate dogongoruu qofa osoo hin taane qaamumatu socho'a malee lubbuudhaan hin jiru itti fakkaate. Kanaaf yaadni maatii walumaa galatti adeemsa kanaan dhugaansaa hin ba'a jedhee hin yaadu. Dhugaansaa immoo intala biraa qabnu gadhiisaniiru. Ji'a 9 guutuu kan dhama'amaa ture ishii bilisa baasuudhaaf. Kanaaf mana murtii ishii bilisaan gadhiiserraa jastiisiin nuti eegnu hin jiru. Adeemsa seeraa miti adeemsuma jireenyuma namoota namaa dhala namaa keessattuu waan akkasiin jiru. Namni bukkeedha namni ajjeefamee maksas waagaa yeellawum jedhamee bariitu isaatti ragaan bahamuu ishiidhaaf ragaan bahamuu jechuun ishiin qaama keenya rakkoo hin qabu jechuudha. Yookiin ishiidhaaf waadaan galameera jechuudha. Akkasiidha amma wanti of duuba dhoksinee inni taanu hin jiru. Kana booda wanni jiraachuudhaafis nuti hawwinee wanna baay'ee uummanni biyya kanaas manni inni wareegameefis kunis akka hubatu barbaadu. Maatiin sodaateetu maatiin maaloo ta'eetu odoo akkasii ofittuu hin himin uummanni isa jaalatu uummanni dhugaadhaan isa jaalatu. Maatiin kana booda waan inni dhabuu danda'u hin jiru. Qaamni sodaatu sodaa isaa ofumatti haa himu. Sodaa nutti hin himina. Nuti sodaa keessan guddannee ishii kana uummatatti naa dabarsi. Nu waan sodaannee of duuba jenne hin jiru. Pilaas gara fuulduraatti illee waan sodaannee of duuba jennu hin jiru. Maaliif addunyaa irratti wanna qabnu dhabneerra nuti. Namni dhugaasaa dhabee wanna biraa yaaduudhaaf hin danda'u. Waa'ee sodaa waa'ee maaloo nuti kan callisnee qabanni keessan maalinni ji'a 9 callistanii amma yoonaa eessa jirtu yoo ta'e irra deddeebi'ee kan sitti himuu danda'u waa'ee isaa gaafa kaastu sensitive issue qaamni barbaade siyaasa mataa isaatiif olii gadi harkisuu barbaada waan ta'eef ammas kana gaafan siin jedhu qaamni kamuu isaaf fira miti jaalattoota aartii fi jaalattoota dinqisiifattoota onnee isaatiin ala qaamni inni mormituudha ofiin jedhus qaamni inni mootummaadha ofiin jedhus isaaf fira miti. Bakka inni dhugaa isaatiif wareegame malee wanna biraa miti. Dhugaa isaa immoo kan barbaadnu siyaasa abbaa tokko irraa fuunee siyaasa abbaa tokkotti dhoobnee miti dhugaan isaa qobaatti. Kanaan uummanni isa jaalatu akka hubatuun barbaada jechuudha. Tole yoo tarii wanti hafee toon kana waan jettu jiraate. Galatoomi jaalattoonni isaa hedduutu jira. Maaliif namoonni dhufanii dhaddacha isaa hordofuu akka didan naaf hin galle hiriyoota isaa dabalatee namni maatiidhaan ala bakka sanatti argamee beeku nama Ingiluu Cimsaa jedhamudha. Kanaan achi namoonni maaf akka dhaddacha sanarratti argamuu dandeenye naaf hin galle. Maybe justicein hin argamuun achi dhaquun keenya faayidaa qaba hin qabuun wanna biraadha. Garuu dhufaniitu mallee akkamitti fakkeenyaaf hiriyoonni isaa wanna tokko sii kaasuu nan barbaada. Yeroo lubbuu isaa amaaruudha dhigalaan sagantaa tokko irratti rasaasaan rukutamee jedhame sana awwaaluudhaaf reeffallee otoo hin qorachiisiin bakka ajjeefame sana kaasanii awwaaluudhaaf gaafa deeman achi fuudheetu dirqamsiisee poolisii naannoo sanaa dirqamsiisee fideetu ofuma isaatiif Hacaaluun Paawuloositti xiyyitii keessaa baasisee
qabatee xiyyiitii suura kaafateetu poolisitti kenne. Akkaataa sanaan namni isatti dhukaasee ajjeese sun qabamee itti murtaa'e. Inni akkas ture egaa. Normaaliyaan isa namoota wajjin isa madaalchisaa hin jiru. Dhiifama naa godhan isa eenyu afaan illee isa madaalchisuun barbaadu maaliif argeetan hin dhabe. Anaaf akka obboleessaatti osoo hin taane akka nama tokkottuu jenereeshinii hedduu keessatti jenereeshinii miti jaarraa keessatti nama akka tasaatti argamudha. Kana dhugaasaa namni hunduun beeka. Garuu amma danda'ame namni sanan jaaladha jedhu otoo yeroonni daddachirra yakkamtoonni jedhaman sun dhiyaatan otoo dhufanii haala jiru sana laalanii waan nama dubbachaa jiru kana hubachuu danda'u jedhee waan yaaduu fi komachuudhaaf miti. Komiidhaan akka nu hubanne namni qaamni nuti komannu yoo jiraate qaamuma dhugaasaa awwaaluudhaaf deemu kana malee qaama biraa waan nuti komachuu dandeenyu hin qabnu. Galatoomaan jedha BBC Afaan Oromoo. Dhimma ajjecha aartist Hacaaluu Hundeessaa ilaalaa akka jiru mana murtii olaanaa federaalaa Itoophiyaaf pirezidantii kan ta'an obbo Biraana Masqal Waaggaarii komii fi qeeqa maatiin Hacaaluu mana murtichaa irratti kaasaniif deebii kennaniiru. Dhimma mana murtiin qabamee jiru kan murtii maayyii hin argatin irratti yaada gadi fageenya qabu kennuun adeemsa mana murtii irratti dhiibbaa uumuu ta'a kan jedhan obbo Biraana Masqal walumaa galatti manni murtii hagam walaba ta'ee dhimma kana ilaalaa akka jiru deebii kennaniiru. Walabummaa mana murtii ilaalchisee manni murtii seera mootummaarraa akka jirutti walabaan kan jirudha. Walabummaan isaa ifaaf isatti kan taa'amedha. Amma danda'ametti nuti kan hojjennu walabummaa mana murtii mirkaneessinee hojiirra oolchuudhaa fi amantaa uummataa horachuu fi tajaajilamtoota mana murtii